qabeenya ishee fi maatii ishillee akkasuma abbaa manaa ishillee bakkuma tokkotti dhabde jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wantoota laphee namaa cabsan onnee namaa bobeessan keessaa isa tokko kana jechuudha. Waggaa 8 guutuu biyyoota ambaa dalagdee uf jijjiiree maatii kiyyees abbaa manaa kiyyees jijjiiree jettee qabeenya isheetiif abbaa manaa ishillee bakka tokkotti shimshimiddi gooti. Dubartiin tuni jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Namoonni viidiyoo kana argitan please hundi keessanuu share godhaa namoota biraan kaa keessattuu ijoollee biyyoota namaa dalaganii biyyarra rifaa jiranii hundumaafuu barumsataa jechuudha. Warroonni gammaatiitiin hojii ajjabeessitan hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada. Maatii Munaatu isa jedhu viidiyoo keenya please like godhaa share subscribe godhaa dagatinaa isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu obboleettiin keenya kun akkuma argitanitti akkuma miidiyaa irratti deemaa jirutti qabeenya isheetti abbaa manaa isillee bakka tokkotti argee dhabre jechuudha. Abbaan manaa ishee gaafa isii waggaa 8 biyya ormaa teessee isii inni fuudhee ilmoo 2 godhatee qabeenya isii sanitti illee dubartii biraa fidatee wajjin jiraatee ilmoo irraa argate jechuudha. Wanta kana akkamitti akkas godhu kan jettayyoo kan ta'u taate isheen hiciitii isii kana maatiin isii rakkoon inni jiru namoota tokko bira maatirraa fagaatanii lafa katamaa yookiin immoo maatiin isii warra isii isaasan gurbaa san tooyannaa dhabus itti dhaqee hubachuu dhabu maalirra jirtaa mucattiin tii akkamii jedhee tokkoffaa maatiin namaa to'atuu qaba jechuudha. Bakki maatiin hin to'atamnetti mootuyyuu rakkoodha jechuudha. Namoonni tokko wallaahi dhazii wanni isaan du'anii fi hedduun isaanii tokko yoo gaafa mana ijaarattee itti dabalamtee maqaan irratti jijjiiree jedha. Gaafa isatti dabalamtee biyyaa baatee mana ijaartee niitii biraa fidee itti galcha. Jireenyumti addunyaa kun garamitti akka zooraa jiru akkamitti akka deemaa jiru dhabaa jirra jechuudha. Kanarrattuu akkamitti akka deemaa jiru garamitti akka deemaa jiru dhabaa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko kan nama gaddisiisu kan nama hamilii cabsuu kan ta'u dhuguma dubbachuuf hedduu takka namatti dhagamaa isiniin jechuu barbaada. Nuti shamarran hanga yoomii nama gabbarraa hanga yoomii ifama hanga yoomititti nama gabbarraa hanga yoomititti dhiira malee teenna hanga yoomii dhiira fuuna hanga yoomii bakka jireenyu mun kennayyuu waddadaa jira jechuudha. Jireenyu kennayyuu ulfaataa jira namatti nutti cimaa jira. Kun barreessi barbaada kun mana barbaada bakka jiru maal addunyaatu qaaloftee jirti dubartii irratti jechuudha. Booda dubartiin hoo akkam taateedhaan kana dhabaa jiru. Dubartiin maa booda akkam taati? Booda eessa dhayxii? Booda eessa dhaabbannaa? Bakka kam dhaabbannaa? Kophaa jiraachuu hin dandeenyu. Namatti dabalamnee nama hojii jiraachuuf gaafa mallan kee dhume hin dhumaa hin taraa. Namoonni hedduun dubartoota qarshii 100 yoo qabaatte si fuunanii achi kaan gatanii deemanii mana qabaattu mana irraa jijjiiratanii dhuguma rabbii dubbachuu fi baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Jiruun addunyaa kanaa kun baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Rabbiin jireenya addunyaa kana nu halaafisu keessattuu ijoollee dhiiraa rabbiin isin haa qajeelchu. Ani dalagatee dafqee hin fidu hanga umrii namaa dhiiga namaa nyaatuuf deemu. Wallahi baay'ee nama dhiba jechuudha. Obboleenki dhugumatti gara itti baanu dhabne. Isin mana arabaa keessatti udaan namaa dhiixxee shinti beetii namaa dhiixxee arrabsamtee jibbamtee waa hedduu taatee tumamtee garaa beeloftee dhoobottee jechuudha. Obboleenki waa meeqa taaneetiniin ambiiroo godhatanii ambiiroo sanitti immoo nama biraa galfata. Inumaa galfatu bira taree ilmoo irraa argatu ga'a. Dhugumatti jechuudha. Namoota dhiirota akkanaa ka guyyaa adiidhaan qalanii fannisan keessaa akkanaati. Ka guyyaa adiidhaan rarraasan keessaa akkanaati. Ka guyyaa adiidhaan qullaa isa dhaabaniituma dhiira akkanaati. Yoo barbaade ani natti hin ergin fuudhuu hida mala laalladhu birrii keellee natti hin ergin isni galee birrii keellee natti hin ergin jedhee akkasitti deebisuufii qaba malee akkasitti ofirraa dhaabuu qaba. Haqa isiitii irratti fidee dubartii biraa wajjin jireenya gaarii jiraatee isii yeroo kaan addaatti itti bilbilee ofii ilmoo argatee isii yeroo hojii bakka biraatti itti haasa'ee ofii galgala raahaa godhatee hara baafatee jiruu akkasii jiraata jechuudha. Dhugumatti waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee laphee nama cabsu. Obboleettii teenya rabbiin biddira kana caalu rabbiin rizqii teellee sii banee rabbiin haqa keellee siif haa deebisu. Wallahi baay'ee matti nama gaddisiisa baay'ee matti namatti dhukkuba baay'ee matti keessi nama dhukkuba. Rabbiin himootu tatana caatu siif haa baasu.
ربي يموت رزقيتي أسيحا بنا ربي رزقيتي إن شاء الله دايفا كي كان يا ربي لا فبلسي أسرتي ما دبتو بربادة جولين كينا أف إيجنو كودا جولين شمراني أف إيجنو كودا مالي تف إيجنو كوداني نوتي جريني كينا حركنا ما قفتا يجري جتشودا جريني كين حركنا ما تأي يوم لك قبان هيرمون أكواه هندن ما جولن بيا كيساتو ما هيرمون يمتي كجك نزين كم نتر بتامر قد جرجري رراني مالتاني واميك أتاني والله أهين جتشود واميك أتاني فوزين فيها